Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtootaa ijoollee tawaahidoo hordoftoonni chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu, kan waliin barannu, isin barsiisa, isin gorsa, isin hubachiisa jedhee kanneen isiniif qopheesse sagantaa addaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Innis maalinni hafuurri hamaan yookiin hafuurri seexanaa qaama keenya keessa jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu isaa akkamittiin beeknaa, maaliidhaan beekna kan jedhuun guyyaa har'aa kana waliin baranna. Viidiyoo kana hunduma biraa akka qaqqabuuf share taasisaa, like taasisaa. Warri haaraa taatan immoo YouTube kanaaf baga nagaadhaan dhuftanii subscribe godhaa. Mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan yeroo hunda viidiyoon asii gadhiifamu akka isin bira ga'u taasisaan affeerraa qophii kooti kallattiidhumaan gara barnoota keenyaatti darbina. Yeroo baay'ee namoonni baay'een hafuurri seexanaa qaama kiyya keessa jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu isaa maaliidhaan hin beekaa jedhanii kan gaafatanii jiru. Dabalataan immoo faallaa kanaa namoonni tokko tokko hafuurri hamaan yookiin hafuurri seexanaa qaama kiyya keessas jireenya kiyya keessas hin jiru. Hafuurri hamaan hafuurri seexanaa maal irraa godhaa jedhanii yeroo itti mormii kaasan ni mul'ata jechuudha. Osoo hafuurri hamaan jireenya isaanii keessa galee isaan jeequu, osoo fayyaa isaan dhorkuu, osoo nageenya isaan dhorkuu, osoo tasgabbii isaan dhorkuu mormii kana kan kaasanii jiru jechuudha. Gabaabumatti egaa hafuurri seexanaa qaama keenya keessa jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu isaa maaliidhaan beekna kan jennu mallattoo inni agarsiisuun beekna jechuudha. Isa kana karaa lamaan ilaalla. Tokkoffaan nama kadhannaa hin godhanne, nama amantaa guutuu hin qabne, nama hojii gaarii hin qabne biratti hafuurri hamaan, hafuurri seexanaa qaama isaa keessa jiraachuu karaan ittiin beeknu namni kadhannaa hin godhanne tokko, namni amantaa guutuu hin qabne tokko yeroo hunda kophaa ni haasa'a. Yeroo tokko tokko immoo jireenyi hundumtuu osoo isaaf mijatee jiru akka waan omtuu isaaf hin mijanneetti, akka waan rakkoo keessa jiruutti kophaa adda bahee ni gadda. Yaadni isaa yeroo hunda hawwii jireenyaa osoo hin taane jireenya akkanaa jiraachuudhaan manna natti afuu wayya jedhee yeroo hunda du'a filata. Namarraa adda bahuu filata. Kophaasaa adda bahee yaaduu, kophaasaa taa'uu, nama jibbuu filata. Kun guutumaa guututti hafuurri hamaan qaama isaa kana gaafa kontirool godhu yookiin gaafa to'atudha. Dabalataan immoo osoodhuma nama faana taa'ee haasa'aa jiru gidduutti lola uuma jechuudha. Nama shakka. Namni yoo waliin taa'ee haasa'e yeroo hunda waa'ee isaa waan haasa'an itti fakkaata. Hafuurichis immoo ifaan ifatti gaafa inni kophaa jiru shukki itti jedha jechuudha. Gurra isaa jalaan dhaqee jireenyi sitti ulfaateera, aga yoomitti bifa kanaan jiraattaa, maaliif waaqa hin gantuu jechuudhaan shukki itti jedha. Waan namoonni waa'ee isaa yaadan soba wajjin itti dabalee abalu akkana siin jedhee dhaqee itti hima jechuudha. Akkuma waan namni bira jirutti yookiin akkuma waan namni itti haasa'aa jirutti gaafa inni kophaasaa jiru itti haasa'aa jechuudha. Kophaasaas taa'ee haasa'a. Gidduutti immoo gaafa of yaadate maalan ta'ee jedha. Osoo karaa deemuufaa harkaan afaaniin akka inni haasa'u godha. Bitaa mirga isaa gaafa laallatu nama gaafa argummoo ni rifata.
Afurichis immoo biraa badannaa. Dabalataan afurri kun qabeenya inni itti dafqee hojjetee argate kara salphaa ta'een harkaa bittinneessa. Walitti hin qabamuuf jireenya isaa hin guutuuf. Yeroo hunda soba, jibba, hammeenya yaada malee waa'ee jaalalaa nageenyaa hin yaadu. Kun egaa guutumaa guututti afurri hamaan nama kana keessa jiraachuusaa karaa nuti ittiin beeknudha jechuudha. Nama shakka. Yeroo hunda duubatti yaada. Jireenyi biyya lafaa kanaa nagaa jedhee karaa ittiin lubbuu isaa dabarsu yeroo hunda yaada malee jireenya gara fuulduraa akkanan godha jedhee karoora baafatee waan gaarii yaadu jechuudha. Guutumaa guututti kana kan isa yaachisu hafuura hamaa sanadha jechuudha. Dabalataan namni kun kadhannaa gaggeessa yoo ta'e, ni sagada yoo ta'e, ni sooma yoo ta'e, waan gaarii hojjeta yoo ta'e, hafuurri hamaan qaama isaa keessa jiraachuu kan ittiin beeknu gaafa nuti kadhannaa goonu, gaafa sagannu, gaafa soomnu, gaafa nuti gaabbii gallu, hafuurri hamaan gaafa nuti maqaa waaqaa waamnu ni gubata, ni cinqama, ni dhiphata, bakka seenudha. Ulfina maqaa waaqayyoo nuti waamnu san dandamachuu waan hin dandeenyeef maqaan waaqayyo akka ibiddaatti waan isa gubuuf yeroo hunda hafuurri kun ni boo'aa jechuudha. Keessa keenya taa'ee sagaleen boo'icha diina kanaa nutti dhaga'ama. Akka inni boo'u, akka inni gubatee jiru nutti dhaga'amaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni hafuurri hamaan keessa jiru tokko gaafa inni kadhannaa kadhatu imimmaan turre yaa'a. Ni boo'aa jechuudha. Sababni isaas hafuurichi waan gubatee jiruuf maqaa waaqayyoo fi kadhannaan sun humni kadhannaa sun waan isa gubeef ni boo'a. Osoo kadhachaa jiru imimmaan isaa lolaasaa jechuudha. Yeroo ati maqaa waaqaa waamtee kadhannaa taasifattu, maqaa qulqullootaa waamtee gaafa ati kadhannaa taasifattu, maqaa waaqayyoo sun waadaan qulqullootaa sun waan isa gubuuf akka dubartii ciniinsuudhaan qabamteetti hafuurri kun ni cinqamaa jechuudha, ni dhiphataa jechuudha, lafa seenuu dhabaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e gaafa ati dhaabbattee kadhannaa gaggeeffattu dugdi kee si oollata. Dugdi kee akka waan bakka lamaatti si citeetti sitti dhaga'ama. Dugda kee keessa akka waan goondan deemuu sitti dhaga'ama. Sammuun kee sirifata. Tasa akka waan elektirikii si qabeetti si buta jechuudha. Otoo itti yaadin rifatta. Rifaatu addaatu sitti dhufa jechuudha. Gaafa maqaa waaqaa waamtu yookiin immoo namni si bukkee jiru yoo tasa maqaa waaqaa waame tasa rifattaa jechuudha. Mataan kee si suntuura. Mataan kee kun si suntuura yookiin immoo bakka lamatti akka waan addaan ba'ee bowwoo guddaatu sitti dhaga'ama. Gateettiin kee kun lamaan akka waan ibiddaan si gubaniitti si laballaba. Si guba. Dandeessee dhaabbachuu hin dandeessu. Jilbi kee ni oollata. Daftee amuummatta. Gaafa kadhannaa gootu jechuudha. Amma amuummatta. Amma ittifatta. Furriin kanaan dura hin jirre sammuu kee keessaa sitti dhufa. Imimmaan kanaan dura hin jirre si boochisa. Ijji kee si guba. Kitaabni kadhannaa ati ilaaltu kitaaba 2-3 sitti fakkaata. Qubee tokkichi qubee 5-6 sitti fakkaata. Dubbisuu fi addaan baasuu dadhabde. Hafuurichi keessa kee waan jiruuf adda baasuu dadhabde. Ni rifatta. Osoo dhaabbattuu kufta. Kadhannaa dhiisi siin jedha. Irriiba sitti buusatoo ati dhaabbattee jirtu irriibni sitti dhufa. Osoo kadhachaa jirtuu rafta. Tasa mugdee akka nama kufuu taata. Dhaabbachuu dadhabdee kufuu dandeessa. Kunneen hundi kun egaa kan sitti mul'atan gaafa ati kadhannaa guutuu qofadha. Gaafa ati jilbeeffattu, gaafa ati waaqaaf sagaddu, gaafa ati soomtu, gaafa ati gaabbii galtu qofadha kanneen kun kan sitti mul'atan.
Gaafii namoonni kaasan as keessatti. Silaa afuura santu gubachaa jira. Silaa afuura santu hidhamaa jira. Anaan maaliif dhukkubbiin kun natti dhaga'amaa jechuu dandeessu. Afuurri kun qaama kee irraa addaa waan hin baaneef qaama kee faana tokko waan ta'ee jiruuf amma afuurri kun qaama kee irraa foon kee irraa addaan bahutti aga dhiiga kee irraa addaan bahutti aga qaama kee irraa addaan bahutti waan ofii godhu sana siif qooda jechuudha. Ni gubata yoo ta'e ni gubata. Afuurichi ni bo'a yoo ta'e atis ni boossa. Afuurichi dhaabbachuu dadhaba taanaan atillee dhaabbachuu dadhabda. Afuurichi yeroo hunda ni gadda taanaan atillee ni gaddi. Wanta afuurichi ta'utu sirratti raawwata. Maaliif? Afuurri kun dhiiga kee wajjin qaama kee wajjin wal makee jira waan ta'eef. Aga qaama kee sanarraa addaan bahutti, aga qaama kee irraa addaan qoodamutti afuurri kun wanta inni raawwatutu wanta inni ta'utu sirratti raawwata jechuudha. Gama tokkoon egaa afuurri kun gaafa akkana ta'ee sirratti gubatu kan ittiin beektu tokkoffaa afuurri badii kuni qabamuusaa yookiin immoo qaama kee keessa jiraachuusaa ittiin beekte. Mallattoon akkanaa gaafa sirritti mul'atu afuurri hamaan guutumaa guututti qaama kee keessa seexanni qaama kee keessa jiraachuu fi wajjin jiraachuusaa beekta jechuudha. Dabalatammoo afuurri hamaan kun qabamee maqaa waaqayyootiin hidhamee gubatee reebamuusaa sitti agarsiisuusaa jechuudha. Gubachaa jiraachuusaa reebamaa jiraachuusaa sitti agarsiisa jechuudha. Gaafa ati egaa bifa kanaan kadhannaa gootu reebamaa jiraachuusaa miidhamaa jiraachuusaa gubachaa jiraachuusaa immoo maalidhaan beekta? Abjuudhaan dhufee sitti hima. Gubadheeraa. Gaaffi kiyya nurraa caccabee, gaaffi keenya nurraa caccabee, qaamni keenya nu dhumee, nu dhiisii siin jedha. Yookiin immoo gaafa ati kadhannaa gootu akka waan sibira taa'ee jirutti sitti dhiyaatetu maal sii godhaa kana dubbista amma kana maaliif yeroo kee gubda siin jechuu danda'a. Akka waan namni si dhiibutti ka'i jedhee si dhiibuu danda'a. Dhiisi siin jechuu danda'a. Qaamni kiyya nu dhumeera, qaamni kiyya gubateera, ni deemna, gubanneerra bakka hin taane seenne siin jedha. Sitti himaa jechuudha ofumaa isaati. Yookiin immoo gaafa ati sila kadhannaa gootu sana si sodaachisuudhaaf jecha gurraacha fakkaatee dugda kee duuba dhaabbata. Gaafa ati ofirra garagaltoomtu akka waan namni si bukkee jirutti sitti fakkaata. Sitti gad ulfaata, gaadduu wayii sitti mul'ata. Gaafa akkana jettu garuu hin argitu. Kun egaa afuurichi gubachuusaa, afuurichi hidhamuusaa kan agarsiisudha. Kanaafuu yeroo kana ati maal gochuu qabda? Jabaatti kadhannaa gochuu qabda. Jabaatti sagaduu qabda. Akkamitti akka sagaduu qabdan immoo kanaan dura kunoo viidiyoo isin hojjedheef sirriitti sagaduu qabda. Gara boodatti illee sirriitti ni baranna. Karaa ittiin afuuronni hamoon kun ittiin hidhamuu danda'a. Waan baay'ee jira waan ta'eef ni baranna. Isin qalbeeffattanii hubannaan itti fufu. Gaafa kana sagaduu qabda, gaabbii galuu qabda, tsoomuu qabda. Yoo si danda'ame waaqayyo si gargaare immoo foonii dhiiga waaqayyo fudhachuu qabda. Gaafa kana afuurichi guutumaa guututti ni gubata. Gaafa sagaddu immoo maqaa waaqatiin afuurri akkana na gootu qaama kiyya keessaa bahi jettee maqaa afuurota sanaa waamtee adda kiyya irratti hidhamaan afaan sagadaa. Ana irratti jireenya kiyya irratti maatii kiyya irratti qabeenya kiyya irratti fayyaa kiyya irratti waa tokko raawwachuu akka hin dandeenye maqaa waaqayyooti sini dheera hidhamaa jettee abboomuu qabda. Erga kadhannaa kee sagaddee kadhannaa kee kadhattee sagaddiin booddeemmoo maqaa waaqayyootiin afuurri anarra jirtan hundumti keessan maqaa waaqayyootiin hidhamaa si olitti hidhamaa bara baraaf jechuu ni qaba. Nyaanni ani nyaadhu, uffanni ani uffadhu, manni ani keessa jiru, bakka ani jiru hundumtuu ibidda ta'ee sinaa gubadhaa. Nafaana hin deeminaa, nafaana hin taa'inaa, yaada ani yaadu nafaana hin yaadinaa, karoora kiyya nafaana hin karoorsinaa. Maqaa waaqayyootiin sini dheera jettee gaafa ati hiitu hidhamaa deema jechuudha. Gubachaa deema, dadhabaa deema, habdii kutaa deema. Bakka mana kana keessaa bahuun qaba jedha. Nama kana gallakkisuun qaba jedhee murteessa. Kanaafuu jabaattanii yoo kadhannaa gootan bifa kanaan afuurri hamaan sinirra jiraachuusaa erga bartanii afuura hamaa sana bifa kanaan immoo dhiitanii jireenya keessan keessaa baasuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa waaqayyo isin haa gargaaru. Yeroo itti aanu immoo barnoonni ani isinii fidee dhufu afuuronni hamoonni gaafa nuti kadhannaa goonu eessa dhokatu kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Gaafa nuti kadhannaa goonu afuuronni kun ni dhokachuu danda'an. Gaafa nuti iddoo tsabalaa deemu, gaafa nuti bataskaana deemu, gaafa nuti kadhannaa goonu, gaafa nuti hojii gaarii hojjennu, gaafa nuti wangeela dubbisnu afuuronni hamoonni kun ni dhokatu. Eessa dhokatu? Dhokachuu isaanii immoo maalidhaan beekna kan jedhu immoo
waliin laalla video kana hunduma biraa akka qaqqabuuf share godhaa waliin gahaa namoonni hundumtu abaratan fayyina argatanii isinis ittiin fayyaa ittiin jireenya argadhaa gara waaqayyootti deebi'aa waaqayyoon hunduma keessa isin gargaaru humnaaf hamaa isin irra jiru waaqayyo isin irraa haa hidhu bisbaata l'exaabሔር